بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين dhaggeeffattoota keenya warra diiniin nabi Muhammad garaa isin nyaatu warri rabbiin jaalattan diin jaalattan ergamaa nabi Muhammadiin warri jaalattan hawaasni kun baay'inni isaanii likkii malee baay'ata akka odeeffannoo dhageenyutti naannoon kun qofti abbaa warraa qabalee lama walitti deebi'ee naannoon kun guutuun abbaa warraa 5,000 ta'uu danda'a waan jedhan eeruu kennanii jechuudha. hawaasni kun iddoo itti salaatu masjiidni takkatti naannawa kanan jiru islaamummaa nu reef seente eega islaama ta'anii toora ji'a 3-4 asiin dura dhufnee islaamummaa seensifnee jirra ummata kana nama isaan barsiisu dhabansaaf masjida isaanii ijaaramee keessa salaatan dhabuudhaaf ilaa ar'aa salaata keessa kolfanii jechuu midhataa salaatan akka isin argaa jirtan kanatti nu wajji salaataa jenneen mashaayikan kennin qaqqaalii namoota gurguddaa silaa qabnu akka sheekota kanaaf koottamee sheekota akka isaaniifa dhufanii ji'a ramadaanaa kana barsiisu seenanii haguma kana akka itti jilba qabatan itti himaa jiran haaraa waan ta'aniif garuu ni kolfan dubartiin mataa qullaa salaatan kunoo kun naaste ante abbaayye na ante ka qullaa jiru san eentu dhaqee naa fuudha ka qullaa jiru san eeywa naaste kanaaf hawaasni kuni masjida barbaada masjida isaanii qarshii 500 takka namni baase ijaaruu fi danda'a jechuudha kennanii turan hawaasni kun masjida iddoo itti salaatu barbaada luuka 170 namni naabite masjida bal'aa hawaasa bal'aa ga'u ijaaree jira luuka 170 garaanu nyaatan nama lama itti ramannee jirra nuti bilaasha gooneetii miti hawaasa kanniin ka islaamessinee dhiifnee biraa tarre utuu hin ta'in nama itti goone jechuudha nama lamatu as jira qaraasisaa jiranii masjiidni jiru muka jalatti barsiisanii ilaa mukni ummanni kun jala baratu kunno muka san kuni masjida isaaniiti jechuudha kuni masjida isaaniiti namni diiniin garaasi nyaate ummata kana daasee kana jalaa baasi rabbitu sirraa jaalata rabbitu barakaasii godha وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نما في جن اللي نها قبرني راف أوميج رب ومن يكون إيست إبادة قرأت صدقان بيكو صلاة بيكو توحيدا بيكو كنوا أما كان جلتها قرأني في إساني قرأ ميجرا ومن يكون أسجلت قرأ حواسني سن أرجع تنباين كون إتي أجلك ومتتس حواسني سن أرجع تنباين كون قرأ سنياتو قبا نمني أتنتمان ديبي كان نو ديبست كوبت دوم فان توكو كما سدتمي شنين لوكا دباف ترباتا مايونو بيته ادو كان مسجد مقاكيتين اجارمه كايدين اتصالاتم جمعان اتصالاتم كيستك ارامو نمني اسلام انتهن كشهاده ديبيو من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنه انما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر كناف بركة دانغان قمن ربي سنيها قدو حال أمتكنا ولين ججيرا كون ديني واللالشا فكانت ديما جيشو كان هدتي ديما كانت كنين درتي ديما إيه اسمين درنوستي ورزي كنين درتي ديما جيشو دين واللالين ساف جيشا أمتكنا مال جرام من إبالا عليه نغر إيه اسمين درنو چلين إيه اس دقمو لا إله إلا الله حواسا كان النمو متو يجيرتا ربي سر جالتا أمتا كان أكدين نوك أبسيفتا مسجد نمنو إجارو إنما مسجد 6 إجارة كرب دنيا آخرة 9 إجارو نوتي أمتا قرائية كان كيسا ديمني إسان فكاني دارر ولين سلاني فوري أكينس إيمانو ترهيوان نجنوف دين نبي محمد هم بالإسنان نما مرافوق إتا الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم هذا هو النصيحة فقد قال الصحابي الجليل بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح والطاعة أول نصيحة أنه مسجد بك كانت نويجارة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذني كان طالبون هاسو إساني بريد دومي أوفتو سنين اتادبلني مسجد أرغتشو قمنا الراموس أنت الدنبر بل إيش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جلسم توتا كبجم توتا حواسا كيا كاني فيديو كنا داوتا جرتن وانا هاساو مقابون أستاذني كان هاسواني جراني أكاتا أماني كون اتصالاتو اللي أرغتن دچي إرن نسلاني اللي أرغتن
namni tokko waan akkana kana yoo argu iddoo garaagaraa taa'ee harkuma ol baasisanii shahaadaa jechisiisan malee uummanni kun irra gadi hin dhaabatu waan akkana haasawa namni rabbitti amane dirqama eegana ammallee haga humna ufiitiin nuti dalaguudha kanurra jiru rabbiin ergama isaatiin wama alayka illa albalaag itti geessutu dirqama itti geessine akkaataa salaataa barsiifne waan humniti kenna dandeetti masjidallee ijaaruuf tattaafataadha yaa nama rabbi fadhina si kenne ka qabeenni si bira jiru ka bareedumti rabbi si bira jiru bareeduma si mudhatte tana rabbi sanyii keetitti haa dabarsu kasi ijaare sin diigini ganda garii rakkataa godhe rabbi ganda garii dureessa godhe siillee rabbumatu si kenne ummata kanallee duniyaa rabbitu biran kaahini rabbi waan si bira kaahe si biraan fudhatini masjida kana nama muraasan yookaan nama tokko yookaan nama lamaan ani qorqorroo danda'a ani bilookeetti danda'a ani eegana ammallee simmintoo danda'a jettanii yeroo gabaabaa keessatti ijaarsa masjida kana yeroo gabaabaa keessatti akka gammachuu nu dhageessiftan abdiin qaba rabbi alaa mana keessan dura duuba keessan isin haa ijaaru waan kanarratti haa hirmaannu hirmaadha isiniin jedha wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh